harka fuune daawwattootaa hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu kun oduu keenya kan guyyaa irraati. Oduu guyyaa irraa waliin Ammurataa Obsaati. Egaa daawwattootaa hordoftoota bilisootii fi amma xumura sagantaa keenyatti nu faana turu hin dagatina. Ijoo oduu miseensonni raayyaa ittisa impaayeraa afur godina Baha Shaggar Ona Boosaytii fi Qeellam Wallaggaa Ona Affeellootti harka kennatanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti bakkoota daldalaa irraa manneen diiguun itti fufee jira. Godina Arsii Bahaa Aanaa Baalee Gasaraa keessatti ragaa qabiyyee lafaaf namoota irraa funaanaa jiraachuun dhagahamee jira. Ilmaan Oromoo lixa Oromiyaa irraa magaalaa Finfinnee naannoo Meeksikoo murni bilxiginnaa hidhaa turan maallaqa irraa fudhachuudhaan gadhiisanii jiraachuun dhagahamee jira. Caasaa murna bilxiginnaa godina lixa Harargee Aanaa Gammachiis keessatti daandii albuuda geessu baafna jechuun qabeenya uummataa mancaasaa jiraachuun dhagahamee jira. Waraanni murna bilxiginnaa godina Baha Wallaggaa Aanaa Leeqam Dullachaa keessatti nama tokko ajjeesuun 3 hidhanii jiraachuun dhagahamee jira. Waraanni murna bilxiginnaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessa dabalataan buufamuun dhagahamee jira. Mootummaan naannoo Gambeellaa magaalaa Gambeellaa keessatti ilmaan Oromoo hidhuu fi doorsisuun itti fufee jiraachuun dhagahamee jira. Bal'ina oduu kanaa waan qindeeffanne qabna. Miseensonni raayyaa ittisa impaayeraa afur godina Baha Shaggar Ona Boosaytii fi Qeellam Wallaggaa Ona Affeellootti harka kennatanii jiru. Bal'ina oduu kanaa Urjii Sabaa. Miseensonni raayyaa ittisa impaayeraa afur godina Baha Shaggar Aanaa Boosaytii fi Qeellam Wallaggaa Aanaa Affeellootti harka kennatan. Bilisoomni biraan 24 bara 2023 murni dabaa fi cubbuun of ijaaruuf ilmaan impaayeraatiin dirqii fi yoomsan qabee leenjii waraanummaa kennuuf akka saba isaanii lolaniif bobbaasuun bilxiginnaa dadhabanii isaa bishaan dhuguudhaan loltoonni isaa haala argatan jalaa baduu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan godina Baha Shaggar Aanaa Boosaytii keessatti miseensonni raayyaa ittisa impaayeraa 3 mooraa magaalaa Boolee keessa ganuun obootti harka kennatan. Miseensonni waraana bilxiginnaa kun ilmaan Oromoo yoo ta'an qawwee AKM Turkii 2 loojii tokkoo fi hidhannoo 3 qabaachuu biraan ga'aniiru. Waraanni bilxiginnaa gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun itti fufuun guyyuma kaleessa guraandhala 23 godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Anfiloo keessatti miseensonni raayyaa ittisa impaayeraatti 2 qawwee AKM Turkii 2 hidhannoo guutuun waliin mooraa diinaa kennuun wabootti harka kennachuu gabaasni nu ga'een addeessa. Miseensonni waraana sirnicha ganan kunis gocha dabaa sirni bilxiginnaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru balaaleffachuun ilmaan Oromoo achi keessatti hafanii qawwee bilxiginnaa baachaa jiran gara qabsoo saba keessanitti koottaa obbo waliin falmadhaa jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti bakkoota daldalaa irraa manneen diiguun itti fufee jira. Bal'ina oduu kanaa Urjii Sabaa. Bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti bakkoota daldalaa irraa manneen diiguun itti fufeera. Guraandhala 24 bara 2023 lafas ta'ee namoota lafa irra jiran akka barbaadetti bulchuu kan barbaadu bilxiginnaa yeroo barbaadetti parkii hojjedhee namoota hedduuf carraa hojii bane jechaa yeroo biraa immoo namoota rakkatan carraa hojii uummata irratti manneen daldalaa diiguun jirutti hadheesseera. Adeemsa waldhaa murni bilxiginnaa bu'aa siyaasaaf fayyadamaa jiru kanaan manneen fi bakkeewwan daldalaa diigamuu itti fufu. Guraandhala 23 bara 2023 bulchiinsi
magaalaa Dirree Daawaa ganda 09 daandii cirracha gurraacha achitti bakka daldaltoonni manneen xixiqqaa irratti ijaaruuf hojii daldalaa hojjetan irraa diigaa turani. Gareen bulchiinsa magaalaa poolistoota waliin ijaaramuun bobbaafaman kun yeroo dukkanaa namoota diigan kanatti qabeenya achi keessa jiru bakkeetti facaasaa fi qarshii saamaa turan. Hawaasni manni kun jalaa diigame rakkinni isaanii mo'achuuf rakkatanii kan ijaarratan ta'us ijaarsa waggoota hedduu qaamni bulchiinsa magaalaatti achi ilaalaa fi galiirraa fuchaa ture maqaa ijaarsa seeran alaa jedhuun diiguun isaatti gadduudhaan gocha maatii hedduu agabsuu kanas balaaleffataniiru. Gochi diigumsa torpeedhuma kanaan magaalaa Dirree Daawaa ganda Duwwaa Turbaa bakka Ashawaa jedhamutti gaggeeffamuuf gocha kana keessatti poolisiin Abduu Qaariin jedhamu namoota gaafii mirgaa gaafatan gandoota lama keessatti reebaa turuu jiraattonni bilisootiif itti himaniiru. Godina Arsii Bahaa aanaa Baalee Gasaraa keessatti ragaa qabiyyee lafaaf namoota irraa funaanaa jiraachuun dhagahamee jira. Bal'ina oduu kana Urjii Sabaa. Godina Arsii Bahaa aanaa Baalee Gasaraa keessatti ragaa qabiyyee lafaa namoota irraa funaanaa jiraachuun ibsame. Guyyaa 24 bara 2023 bunni bilxiginnaa qonnaan bultoota oomisha isaanii maqaa deeggarsaa saamuuf fi gatii gadi aanaan bitee dararuun cinaatti sababa hin beekamneen dhimma lafaan uummata doorsisaa jira. Haala kanaanis torbee kana godina Arsii Bahaa aanaa Baalee Gasaraa qonnaan bultoonni irraa ragaa qabiyyee lafaa isaanii galmeessinii keenya yookiin onlaayinii goona jechuudhaan daftara isaa irraa funaananiiru. Aanaa Baalee Gasaraa keessatti dheengadda guraandhala 22 bara 2023 gandoota akka Adam Tujuroo Jiddaa Gubbaabar fi Xaggii keessatti qonnaan bultoota irraa daftara fuuchuutuun jiraattoonni dubbatu. Akka jiraattonni jedhanitti ragaan qabiyyee qonnaan bultoota armaan dura galmaa'ee jiraachuun himu sababa yeroo ammaa daftara kana funaananiif akka hin galleef dubbatu. Kana malees maqaa ragaa keessan dijitaala goonaa daftara jiru galmee duraa yookiin orijinaala isaa fudhachuun garamitti akka deeman jiru hubachuu dhabuu himu. Bunni bilxiginnaa dhimma lafaan wal qabatee abbootii qabeenyaaf dhiyeessina isaan immoo ni misoomsuu waan jedhuuf lafa namoota ragaa irraa fudhachaa jiru kana maali gochuu akka deemu nuuf hin galle kan jedhan jiraattonni aanaa Baalee Gasaraa dubbatani. Ilmaan Oromoo lixa Oromiyaa irraa magaalaa Finfinnee naannoo Meeksikoo murni bilxiginnaa hidhaa turan maallaqa irraa fudhachuudhaan gadhiisanii jiraachuun dhagahamee jira. Bal'ina oduu kanaa Nagayyee Yuusuf. Mootummaan sirna tortoraa nafxanyaa fufaa jiru tiksuuf jecha ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee naannoo Meeksikootti hidhaa ture yeroo ammaa maallaqa irraa fudhachuudhaan muraasa isaanii gadhiisuun dhagahamee jira. Guraandhala 25 bara 2023 ilmaan Oromoo bakka dhaloota isaanii yakkuun magaalaa Finfinnee keessatti hidhee dararaa reebicha irraan gaggeessaa kaanis ajjeesaa jiraachuun dhagahamee jira. Maqaa Oromoo dha'achuun gocha farrummaa kan hojjetu murni bilxiginnaa ilmaan Oromoo lixa Oromiyaa irraa hojii idilee isaaniif magaalaa Finfinnee keessa socho'aa turan qabanii naannoo Meeksikootti hidhaa baatii dheeraan erga dararaa turaniin booda namoota muraasa torbee kana keessa maallaqa irraa guurrachuun gadhiisuun dhagahamee jira. Dhalootaan godina lixa Wallaggaa ona Qondaalaa kan ta'e nama maqaan isaa Asiidee Ahmad Abdulkarim jedhamu qarshii 15,000 irraa fudhachuun gadhiisanii jiran. Dhalataa ona mana Sibuu Naataa'ol nama jedhamu irraa qarshii 40,000 fudhatanii gadhiisuun dhagahamee jira. Namoota hedduu achi keessatti hambisuun dararaa jiraachuunis baramee jira. Kana malees magaalaa Finfinnee naannoo Cirracha Goorootti nama Ridwaan Iliyaas Onichoo jedhamu baatii 8 dura qabanii achi buutee isaa dhabamsiisuun hanga ammaatti hin argamin jiraachuun maddeen bilisootii fi nuuf eeraniiru. Sirna tortoraa mootummaa abbaa irree woboo waliin tumsuun xumura itti gochuun yeroon amma jechuun kan dhaammatan rogeeyyiin Oromoodha keessaa fi alaan. Caasaa murna bilxiginnaa godina lixa Harargee aanaa Gammachiis keessatti daandii albuudaa geessu baafna jechuun qabeenya uummataa mancaasaa jiraachuun dhagahamee jira.
bal'ina oduu kanaa waan qindeeffanne qabna. Caasaa murna bilchiginnaa godina lixa Harargee aanaa Gammachiis keessatti daandii albuuda geessu baafannaan qabeenya mancaasaa jiraachuun baramee jira. Godina lixa Harargee aanaa Gammachiis albuuda dhagaa aditti daandii baasanii saamuuf qabeenya uummataa mancaasaa jiraachuun baramee jira. Guraandhala 24 barkuu 2023 albuuda dhagaa adii aanaa Gammachiis araddaa ulaa Kunne bakka tulloo guddoo jedhamtuutti argamtu abbootii qabeenyaa baasisanii waliin saamuuf maqaa daandii gara sana geessuu baafna jedhuun qabeenya bunaa, jimaa, muuzaa fi biqiloota garaagaraa mancaasaa jiraatuun himamee jira. Abbootiin lafaa daandii irraa ba'uuf qabeenya barbaachisu kan hin kafalle ta'u yoo ta'u warra nuuf kafalamu malee jechuun dura dhaabbatan irratti reebicha geggeessanii jiraachuunis dhagahamee jira. Miidhaan uummata irraan ga'amaa jiru kana qaamoleen murna bilchiginnaa waliin kan raawwataa jiru nama Aliyyi Usmaan jedhamu ta'uu jiraattonni naannichaa ibsanii jiru. Oduma biraatiin ammoo aanaa Odaa Bultuun magaalaa Burqaa keessa caasaa murna bilchiginnaa keessaa hidhaa fi saamicha kan geggeessaa jiru yoo ta'u nama daandii gubbaa waa baatee deemu akkasumas gabaa fidatu irraa qabeenya isaanii guurrachuun uummata boosisaa jiraachuu ta'uu maddeen ibsanii jiru. Waraanni murna bilchiginnaa godina Baha Wallaggaa aanaa Leeqam Dullachaa keessatti nama tokko ajjeesuun 3 hidhanii jiraachuun dhagahamee jira. Bal'ina oduu kana Nasru Jamaal. Waraanni murna bilchiginnaa godina Baha Wallaggaa aanaa Leeqaa Dullachaa keessatti nama tokko ajjeesuun kan biroo 3 hidhaniiru. Guraandhala 24/2023 murni erga aangoo siyaasaa empaayireetti dhufe nama ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi godaansisuu hammeessee bilchiginnaan gocha isaa lubbuu kumaatamaan lakkaa'aman dhabamsiisee hedduu hidhaan akkasumas qabeenya danuu barbadeessee irraa dhaabbachuu dhabuun har'aas ilmaan Oromoo ajjeesaa jira. Kaleessa guraandhala 23/2023 waraanni bilchiginnaa godina Baha Wallaggaa aanaa Leeqaa Dullachaa keessatti nama maqaan isaa Caalaa Daggafaa jedhamu kan mana shaayii daldalee jiraatu ajjeesuun reeffa isaa bakka itti gataniiru. Kanuma sana ganda haroo keessaa immoo nama maqaan isaa Hassan Ahmad, Abdurrahim Muhammadii fi Hussein Ahmad namoota jedhaman badii isaanii malee qabuun hidhatti darbatanii jiru. Waraanni murna bilchiginnaa hidhaa malees ganduma kana keessatti qabeenya namootaa mancaasu, maallaqa saamuu fi soolaarii namootaa fudhachuun deemuu isaanii maddeen bilisootii fi himaniiru. Waraanni murna bilchiginnaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti dabalataan buufamuun dhagahamee jira. Bal'ina oduu kanaa Nasru Jamaal. Waraanni murna bilchiginnaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessa dabalataan buufachuun barame. Guraandhala 24/2023 torbee kana keessa sochii waraanni bilisummaa Oromoo handhuura Oromiyaa Finfinnee naanneessee gochaa jirutti kan rifate bilchiginnaan waraana isaa bulchiinsa magaalota godina addaa naannawaa Finfinnee tokkotti dabalee qubsiisee jira. Haaluma kanaan bulchiinsa magaalaa Burraayyuu naannoo Subii jedhamu daandii ittiin irreecha malkaa ateetee dhaqan irra qubachuus barameera. Waraanni kibxata dabre qubate kun sochii gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Molootti taasisaa jiru irraan sodaa keessa galuun gadi ittisuuf qubsiifaman kan jedhu odeessi keessoo PPT ba'e ni addeessa. Haa ta'u malee oboon torbee dabre tarkaanfii bilchiginnaa baareessu moloo ol darbee fudhachuun ni yaadatama. Mootummaan naannoo Gambeellaa magaalaa Gambeellaa keessatti ilmaan Oromoo hidhuu fi doorsisuun itti fufee jiraachuun dhagahamee jira. Bal'ina oduu kana Nagayya Yuusuf waan dhiyeeffate qaba. Mootummaan nama nyaataan abbaa irree sirna tortoraa tiksuuf mootummaa naannoo Gambeellaa magaalaa Gambeellaa keessatti ilmaan Oromoo kan dur caalaa hidhuu fi doorsisuun hammaatee itti fufuun dhagahamee jira. Guraandhala 25 bara 2023 murni bilchiginnaa ilmaan Oromoo Oromummaa kunii fi saba Oromoo ta'an qofaaf ilaalcha siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun qabee dararuu guyyaa gara guyyaatti gochoota isaa hammeenya akka cufatti raawwachaa jira. Mootummaan naannoo Gambeellaa magaalaa Gambeellaa keessatti ilmaan Oromoo Oromiyaa irraa hojii dhuunfaa hojjetanii of jiraachisuuf achi deeman qabanii hidhuun
dararaa jiru. Waraanni murna bilxiginnaa maqaa poolisii federaalaa, raayyaa ittisa impaayerettii fi poolisii humna addaa Gambeellaa waliin qindoomuun dargaggoota Oromoo maqaa as keessa teessanii waraana bilisummaa Oromoof hojjettu jechuun manneen hidhaa magaalichaa keessatti hidhuu fi dararuun akkuma itti fufetti jira. Ilmaan Oromoo 200 ol ta'an manneen hidhaa Gambeellaa keessatti badii tokkoon malee hidhamuun kan rakkachaa jiran yoo ta'u, isaan kana malee namoonni 50 ol ta'an gara magaalaa Mattuutti geeffamuun dararaa fi gocha suukanneessaa irratti raawwachaa jiraachuun maddeen bilisootii fi himanii jiru. Magaalicha keessatti hidhaa fi saamichi Oromoo irratti xiyyeeffate gaggeeffamuun uummata Oromoo yaaddoo hamtuu keessa kan galche yoo ta'u, bara darbe keessa baatii caamsaa bara 2022 keessa ilmaan Oromoo hedduu ajjeesuu fi buqqaasuun hedduus qabeenya irraa saamuun ni yaadatama. Egaa daawwattootaaf hordoftoota Bilisoo TV sagantaan oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee asirratti goolabama. Sagantaalee birootiin hamma walitti deebinutti qophiilee Bilisoo TV hafa waliin turtii gaarii isiniin jenna.